Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Isa eegee gargaaree haala darbuu hin dandeenye dabarsee warra jiraatan godhee fuula isaa warra jiraatan duwwaayyuu moomitti warra isa waaqeffatan isa nu godheef Waaqayyoof galanna ta'u. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa gidduu kana waa'ee yaa nama Waaqayyoo isa kanarraa maal godhi jedha? Fagaadhu isa jedhamurraa ilaalaa turre. Biyyi lafaa waan nuuni keessatti nu caalaa isheerraa fagaannu qabdi baay'eesaa. Waan baay'eesaa isa kana qabdi. Isa kana ilaalaa turre. Har'a immoo kutamaa amma nuu dubbifame keessa lakkoofsa 11 jalqabeessa jiru amma dubbifame keessa jireenya bara baraa harka kee keessa galfadhu jedha. Maaloo jireenya bara baraa waaleessa galuudha jechuudhaan waaleessa galuudha jechuudha. Hankooti waan jedha waaleessa jiruudha. Kun kan kooti jedhama. Phaawulos asitti Xiimootiyoosiin irraa fagaadhu eega jedhee booddee jireenya bara baraa immoo eessa godhi jedhee harka kee keessa galfadhu jedha. Ameen. Waaqayyoo warra jireenya bara baraa harka isaanii keessaa qaban waa godhu. Kanaafidha dadhabbiinis dhamaatiinis kan dhaabannee Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoon kadhanna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra isa duukaa lafa onaatti yaa'anii akkas godhe. Isa jalqabaa hafuura hamaa irraa ifate jedha. Irraa ifate jedha. Isa lammaffaa dhukkuba isaan qaban hundumaarraa isaan fayyise jedha. Isa sadaffaa dhoksaa dubbii sagalee Waaqayyoo isaanitti dubbate jedha. Isa booddee buddeen nyaachise guyyaa 3 duukaa turaniiru jedhe. Buddeen numarra. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hin kadhanna Waaqayyoodha. Sin kadhadha. Lafa kanarratti saba kanarratti maqaa kee isa qulqulluu isa jabaa isa dhugaaf amanamaa sana waameen abbaan maqaa ilmaatti ulfaatuuf waan isin maqaa kootiin kadhattan nan godhata jette sana jilbuun hundumtuu kan jilbeenfateef arrabni hundumtuu kan galateeffate Waaqayyo abbaan garmalee kan ol qabe Waaqarratti lafarratti lafaa gadi kan jiran hundumaarratti isa aboofaan goo qabu maqaa Kiristoos Yesuusin waameensi kadhadha. Humni dadhabbii humni abaarsaa humni takaalee nama qabu humni dhugaarraa nama maqsu maqaa Yesuus Kiristoos gooftaadhaa yeroo kana kan cabe haa ta'u. Abidda keetiin haa cabu saba keerraa haa cabu ergaan diina asaasni isaa lallabni isaa kana tafeef sanatirra teensaa maqaa Kiristoos Yesuusiin kan godaane haa ta'u. Dhibee ta'ee gaara ta'ee dhagaa gurraacha ta'ee fayyaa keessa kan taa'u dhiiga keessa kan taa'u lafee keessa bireeniif seelii kan to'ate bireeni seelii neervii kan to'ate dhiiga adiif diimaa kan to'ate lafee keessa kan jiru dhuga lafee kan qabate dhibeen garaagaraa maqaa Kiristoos Yesuusiin kan cabe haa ta'u. Ulfina keetiin haa godaanu maqaa Yesuusiin haa godaanu. Sammurra taa'ee kan lolu sammurra taa'ee kan lolu dudda keessa neervii keessa kan adeemu seelii keessatti kan wadore humni maqaa
Yesus Kiristoosiin saba kanarraa ciqilee dhaabbate humna Yesus Kiristoosiin amma ciqileensa habuqqa'u ulfina keetiin kottu nu gidduutti argame dhoksaa dubbii sagalee kee nutti dubbadhu waan abjuu nutti ta'u kamirraayyuu nu hiiki nama dadhabaasiif saba kee gidduu dhaabatettis maa'ee bayi dadhabbiin kamiyyuu maqaa Kiristoos Yesuusiin ulfina kee golgunu gidduun jiraatiin dubbii kee nu saaqi maqaa Yesuus Kiristoos gooftaadhaan ameen ulfaadhaa dhoora gooftaan isinaa eebbisuu eebbifama jireenya bara baraa isa galfadhu jedhe bishaantu gannammi natti fakkaata haa ta'u ooma jireenya bara baraa maal godhi jedhe maal godhi harka kee keessa galfadhu jedha kudha fuulirratti immoo dhimmiiti eeggadhu jedha eeggadhu waan eeggatamu jira waan eeggatamu maalidha waan eeggatamu waan abdachiifamamedha waan nu abdachiifame eegganna egaa waa'ee jireenya bara baraadha asitti kan nuuni har'a ilaallu isa kanaafi itti lixa sirriitti kan nuuf ta'u Tiitoo boqonnaa tokko lakkoofsa 2 baafadha Tiitoo boqonnaa tokko lakkoofsa 2 baafadha asirra hinjiru asirra tokko lakkoofsa 2 Tiitoo tokko lakkoofsa 2 akkas jedha nan dubbisa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdii jireenya bara baraa isa Waaqayyo inni matumaa hin somne bara durii jalqabee abdachiise jedha maaloo abdiin keenya maayin abdiin keenya maayin jireenya bara baraati ameen abdiin keenya abdiin amantoota abdiin waldaa kiristiyaanaa maayidha jireenya bara baraati eenyutu abdii sana kenna eenyutu kenna maal achumarra jira oddoo mamma dubbifan abdii jireenya bara baraa abdiin keenya maayin jireenya bara baraa eenyutu kenna Waaqayyo isa matumaa maalin goone hin somnetu kenna abdichi maayin kan kenne eenyu Waaqayyo isa matumaa maalin taane hin somne ameen abdiin keenya jireenya bara baraa kan kenne eenyu Waaqayyo isa matumaa maalin goone inni kan maal godhe jechuudha hin soba jechuudha inni matumaa hin somne jedhe yoom kenna achumarra jira yoom kenna bara durii jalqabee jedha barri durii kun yoomi Efesoon tokko lakkoofsa 4 irraa argattu barri durii yoom isa jedha akkas jedha baafadhaa inni uumamni biyya lafaa utuu uumamin dura warra qulqullaa'oo warra mudaa hin qabne akka taanuuf jaalala Kiristoos Yesuusiin nu fo'ateera jedha ameen utuu maalin godhin utuu biyyi lafaa hin uumamin maal nu godheera nu fo'ateera warra maalii jirtuy galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ilaala hubadhaa dara Waaqayyo abdiin keenya maayin kan kenne yoomi kan kenname utuu biyyi lafaa hin uumamin
abdiin keenya uumama keessa hin jiru. Na dhagaa jirtu miti? Abdiin keenya uumama keessa hin jiru. Maaliif yoo jettani abdiin kan nuuf kenname yoomidha? Utuu uumamni hin jiraatiin. Ameen. Garuu yeroo baay'ee abdiin keenya eessa jira? Ila biyyi lafaa kana keessa waan jiru kamiyyuu abdii amantootaas abdii waldaa kiristiyaanaas ta'uu hin danda'u. Na dhageessaniittu? Na dhageessaniittu? Abdiin keenya isa namni har'a ka'ee faabrikeet godhu miti. Abdiin keenya saraajiin har'a ka'ee manazzaree kash godhee nu ililchiisu miti. Abdiin keenya yoomidha? Abdiin keenya maalidha? Abdii keenya eenyu kenne? Abdiin keenya maalidha? Jireenya bara baraa kan kenne eenyudha? Waaqayyo samatumaan sun yoom kenne utuu uumamni tokko iyyuu hin jiraatiin. Ameen. Kanaaf inni uumama keessa jiru kun hundumti isaayyuu maal ta'uu hin danda'u? Abdii ta'uu hin danda'u. Karaa kamiyyuu kun barsiisa wangeelaati. Kun dhugaa dubbii Waaqayyooti. Gamoon kun bantii Waaqaa keessa ga'u abdii keenya miti. Beekumsi dinqisiisaan abbaan fedhe qoratee investigeet godhee bira ga'uu hin dandeenye abdii keenya miti. Abdiin keenya isa duraadha. Ameen. Ila biyyi lafaa waan lamaaf abdii nuuf hin taatu. Waan lamaaf. Tokko abdii keenyatu utuu isheen hin jiraatiin jira. Tokko. Inni lammaffaa immoo ofii isheetiiyyuu biyyi lafaa kuni bantii Waaqaa kunis lafti kunis akkuma kaleessa dubbadde maaliif uumame? Maaliif uumame? Baduudhaaf uumame. Waan uumame hundumaa Waaqayyo maaliif uume jenna? Badiisaaf uume Waaqayyo. Waan uumame hundumaa waan irratti jiraannu kamiiniyyuu waan nu dharraasisu, waan nu gororsiisu, waan Phaawulos Xiimotewoosin irraa fagaadhu jedhe hundumtuu badiisaaf uumame. Ulaan Waaqaa ho'ina guddaadhaan baqee dhangala'a. Lafti immoo maramtee culloo calaati lafa isheen buutu iyyuu hin beekamuu jedha. Tokko Waaqayyo utuu isaanin uumamin abdii nuu kenneera. Kanaaf biyyi lafaa maal ta'uu hin danda'u? Inni lammaffaa waan badu attamitti abdii ta'a? Hin bada'u. Hin bada waan badu tasuma abdiin hin ta'u. Abdiin keessan maalidha jedha? Abdiin keessan jireenya bara baraati jedha. Jireenya bara baraa sana isa si abdachiise eessa gashadhu jedha Phaawulos. Ameen. Hallelujah. Waan nuun of harkaa qabaachuun nurra jirru isa kana. Ilaa yaa obboloota ko abdiin keenya utuu biyyi lafaan uumamin dura abdiin keenya kan bara baraati. Kan bara baraati. Abdiin keenya du'a ka'uu Kiristoos Yesuusiin jireenya argamedha. Abdiin keenya dubbii sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyootiin dhalanne nuun. Sagalee Waaqayyootiinis guddanna. Isuma immoo dhannee dhaalla. Ameen. Kan nu dhasheewu sagaleessa. Kan nu guddisu eenyu? Sagaleessa. Kan nu dhannee dhaallu isuma. Ameen. Isuma dhannee dhaalla. Egas abdiin keenya kun maalidha yoo jettanii waan lamaan adda isa baasa. Waan lamaan adda isa baasa. Isa tokkoffaa abdii keenyatu eebbifamaadha. Ameen.
eebbifamaan. Tiitoo 2 lakkoofsa 13 irraa dhaqaa baafadhaa inni ilaalla. Tiitoo 2 lakkoofsa 13 irraa akkas jedha. Abdii keenya isa eebbifamaa ulfina deebi'ee mul'atu sana eegganna jedha. Ameen. Abdii keenya isa kam? Ila. Abdii keenya isa kam? Isa eebbifamaa. Hallelujah. Abdiin keenya maalidha? Eebbifamaa. Ulfina isa maal ta'u? Isa deebi'ee mul'atu sana maal goona? Eegganna. Ameen. Abdiin keenya maalidha? Eebbifamaadha. Eebbifamaa kan isa godhe maalin? Utuu uumamni badiisaaf uumame hin jiraatiin jiraachuusaa. Ameen. Ulfina deebi'ee mul'atu sana maal goona jedhe? Eegganna jedha. Ulfina kana maaltu eebbifamaa maaltu isa godhe isa jedhuufi ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 baasa. Daagin manaa baasi mee ariifadhuuti. Sa'onna harkaa dheerachuu barbaada. Isin yeroo keessan baay'ee eeggattu. Anis yeroo keessan isin eegunnarra jira. Maaltu eebbifamaa isa godha isa jedhu kana ilaalla. Maaltu eebbifamaa isa godha? Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irraa akkas jedha. Yemmuu inni mul'atu jedha. Inni akkuma jirutti isa arguuf jirra jedha. Ameen. Hin eegganna jedha miti. Abdii keenya isa kamiin? Isa eebbifamaa ulfina maal ta'u? Ulfina deebi'ee mul'atu sana maal goona jedha? Hin eegganna jedha. Ameen. Kana eegaa jirra waldaan kiristiyaanaa. Kana waan nuun eegaa jiru. Abeet. Waaqayyo warra kana eegu nu haa godhu. Maaloo abdii keenya isa kam? Isa eebbifamaa ulfina isa kam? Isa deebi'ee mul'achuuf jiru. Hallelujah. Hin mul'ataam. Deebi'ee dhufaam. Isa kamtu? Abdii keenya isa eebbifamaa ulfina sanatu maal ta'a? Deebi'ee dhufa. Gaafa inni deebi'ee dhufu maaltu ta'a jedha? Kutaa sanarraa argattu. Yemmuu inni mul'atu jedha. Yemmuu inni mul'atu inni akkuma jirutti maal gochuuf jirra jedha? Isa arguuf jirra. Ameen. Ee'uun ulfina keenya isa kam? Isa mul'achuuf jiru sanaa oduuma isaa duwwaa miti. Taarikiima isaa duwwaa miti. Nutti lallabamaa hafa miti. Nutti raajamaa hafa miti. Inni nuun eeggannu sun hin mul'ata jedhe. Akkuma inni mul'atutti immoo maal gochuuf jirra jedhe? Arguuf jirra. Ameen. Hallelujah. Arguuf jirra maaloo? Salphina mitiim, kiyoosii mitiim. Ulfina sana arguuf jirra jedhe. Arguuf jirra jedhe. Arguu duwwaa immoo miti jedhe. Itti fufee waa jedhe. Arguu duwwaa immoo miti. Akkasaa akka taanu beennaa jedha. Ameen. Abdiin keenya mee jaran? Abeet. Akkam godhu na keessa kaa'eera da keessa fiixaan naaf baasu malee. Anamma abdii koo lafan kaawwadhe qaba. Galanni isaaf haa ta'u. Arguuf jirra jedhe. Arguu duwwaa immoo miti. Gaafa inni mul'atu maal ta'uuf jirra jedhe? Akkuma isaa akka taanu kana beenna jedhe. Amma bee eenyu keenya Ameerikaattis haa ta'u achi Itoophiyaa biyya Oromiyaa baadiyyaa magaalaa laga Gumuz keessas haa ta'u eessattuu kan nu ergatu eenyudhaam? Kan nu ergatu? Ee'uuf joorra manuu kan nu ergatu eenyu? Waaqayyoollee nam tokko yartuudha kan ergatu. Hunduma keenya kan ergatu foon keenyadha.
Kun soba moo dhugaadha? Miti doktor? Kan nu ergatu. Amma eenyuufiin halkaniif guyyaa? Ufin kan nun dafqinee xuruurfannuuf kan ispiidii meeqaan biririr jennuuf eenyuuf jettu? Eenyuuf foon keenyatu nu juursa. Isaafin halkaniif guyyaa. Isaadha kan nufiisu. Nufiisisee moo dadhabdeettas hin jedhu. Wuletaa yemmaa karsaam. Beeku oolma. Amman ganama waanii guutee keessa ciisee ni kadhee bayi. Ishee mamman dudubbadheef mee isan ganama dhiqe wuletaatti dhaan lakkoofne dure laadhaan narraa na fiilee fooliin nufuutti ka'e. Kaleessa na nyaachifteettan jedhu. Kaleessa na obaafteetta nyaata madaalamaa natti funaanteettan jedhu. Laaqana nyaatanii dhuftaniitu amma morommoruutti ga'eera kan sa'aatii ilaalu lakkoofsan qabu. Miti jedhan isinan daffaree laata dhiifama guddaa waa'ee foonii haasa'uu barbaade malee waa'ee namaa miti. Isumaayyuu tuutti dhamaanu utuu miinyu utuu nyaata madaalamaa itti funaannu utuu waayyuu nu nafiin yiqidaal nu ganammoo shomshomuutti immoo ka'a. Al tokko as Oaklandiin warra retirement keessa jiran kana ilaali jedhanii nageessan. Namni keenya illee umaayyuu hin jedhu jara namni mixanni nyaatudha ta'ee hin beeku umaayyuu hin jedhu. Isa warri faranjiun ennaa gadi jedhamee gajjedhu miti ngugguufu miti akkuma kazaaraa dachaa wachittan argina akkuma kazaaraa. Inshomo baay'ee argeera. Inshomo kan akka isaanii maaliifan kana kaase kan akka isaanii nyaata madaalamaatti funaanee isa kunuunsu hin jiru. Baay'eetti dhama'u miti masaan. Garuu tuba kanatti dhamaanii hin gada foon. Hin gada gantuudha. Isa ganu duwwaa moo miti. Isuma gadi gugguufee jiraatu isuma mooqa shirink jedhu isaan shirink godhee jiraatu miti utuma isa duukaararraaniyyuu akka hin kaanetti immoo kufa dhaqee immoo biyyootti dabalama utuma duukaaroo ra'anii miti hin sokka hin du'a isa tottoruta. Gaafa inni dhufu jedha halleluuyaa. Gaafa inni dhufu akka inni dhufutti ulfina isaatiin isa argina akka isaammoo maal taana jedha. Akka taanu beenna. Maal jechuudha? Inni du'u kun isa duune uffatee inni tottoru kun isa barabaraa ta'ee duukaa jiraataadha. Abdii waldaa kiristaanaa isa kanadhaadha. Ameen. Abdii keenya laalaa jedhana. Abdii wangeelli nutti mulaalaa jiran. Abdii waldaa kiristaanaa ilaalaa jiran. Abdiin keenya hin jiru as. Hin goyoomina. Kana baan fedhi jedhee yoo sin jala qabee hin goyoomina. Abdiin meeqadha jedha sagalee Waaqayyoo Efesoon 4:4. Abdiin meeqadha jedha. Tokkittiidha jedha. Tokko. Innis abdii jireenya barabaraa. Isa matumaa Waaqayyo hin somne kenne isadhaa jedha. Isadhaa jedha. Akka kanatti kan isa abdatu hundinuu akka isaa qulqulluu sanatti ofa qulqulleessu jedha. Ilaalaalaga. Yemmuu inni mul'atu inni akkuma jirutti isa arguuf jirra eega jedhee booddee akka isaa akka taanu beekna eega jedhee booddee akka kanatti kan isa abdatu hundinuu akkuma isaa qulqulluu sanatti of qulqulleessuu qaba.
akkuma isa qulqulluu sanatti maal of gochuu qaba? Jireenya bara baraa harka keessa galfachuudhaaf assaayimentiin keenya kanuma. Assaayimentiin keenya akkuma isa qola amma isa fakkaan namni isa argina miti isa si waan uffatu sana si uffanna miti garuu kana ta'uudhaaf jedhe akkuma isa qulqulluu sana ammoo maal of gochuutu warra jira jedhee of qulqulleessuutu jira. Jireenya bara baraa sanaaf jedha. Tokko isa kanadhaa jedha. Tokko isa kanadhaa jedha. Abdiin keenya eebbifamaa kan isa godhu isa kanadhaa jedha. Inni lammaffaa abdiin keenya jiraataadhaa jedha. Abdiin keenya jiraataadha jedha. Phexros isa duraa tokko 3-4tti. Phexros isa duraa tokko 3-4tti baafadhaa. Phexros isa duraa daagin baas. Baas. Ishee kana irratti naa dubbisi hoo. Phexros tokko isa duraa tokko 3-4. Ilaa hubadhaa dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa daraa Waaqayyo. Dhaggeeffadhaa. Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Ameen. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamne akka jiraannu. Abdii isa kamitti? Jiraataa. Isa kamitti? Isa jiraataa kanatti maal goone? Qabamne. Qabamne akka jiraannuuf ishi. Haaraa godhee nu dhalachiiseera. Ila. Ameen. Isa jalqabaa abdii kanatti qabamne akka jiraannu maal nu godheera? Haaraa godhee nu dhalachiiseera. Ameen. Addaam isa duraarraa warra dhalate miti kan naalu. Kiristoos irraa warra dhalatetu dhaala. Haaraa godhee nu dhalachiiseera eega jedhee waa jedha itti fufi. Waan hin banne. Waan hin banne. Waan xurii hin qabne. Waan xurii hin qabne. Waan gaddeebi'aa hin adeemne. Waan gaddeebi'aa hin adeemne. Isa Waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti. Isa Waaqa keessatti hafee isiniif eegamee jiru sanatti. Darbitanii akka fudhattan godheera. Ameen 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 ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Abdii keenya isa jiraataa. Isa akka argannuufi jedhe. Akka argannuufi jedhe. Isa jalqabaa haaraa godhee lammataa ofirraa nu dhalachiifateera jedhe. Kiristoos Yesuus. Abdiin sun immoo jedha waan hin banne. Inni lafa kanarraa abbaan fedhe nama abdachiisuuf maal ta'uudha jechuudha. Isa badu. Waan hin banne. Waan xurii hin qabne. Ameen. Hallelujah. Maal hin qabu? Xurii hin qabne. Waan gada deemaa hin adeemne barritti hin dhumu. Isa badu ta'een argamu. Waan gada deemaa hin adeemne jedheeti isa Waaqa keessatti isiniif hafee jedha. Ameen. Uumama keessa hin jiru. Eessa jira malee? Waaqa keessa jira. Waaquma keessa. Hallelujah. Waaqa keessatti isiniif hafee jiru sana darbitanii akka fudhattan godheera jedhe. Darbitanii maal akka gootaniif? Akka fudhattaniif godheera jedhe. Attamitti akka nuun darbinee fudhannu godhe. Ishee kanan gaggabaabsee waa isinitti himuu barbaada darbee. La attamitti akka nuun darbinee fudhannu godhe. Namni jaran namni nuun jennu kuni warri saayinsii qoratanii nama kana waan sadiidhaa jedhu. Foonii, dhiigaa, hafuura jedhu miti lubbuu. Kana sadanii jedhu miti. Miti doktor. Kanaaf jedhu. Kanadhaa jedhu. Amma Yesuus Kiristoosis namannaa ta'ee dhiigasi, foonis, lubbuudhas. Hadi Yesuus Kiristoos fayyina keenyaa fi sadanuu shoora mataa isaanii taphataniiru. Darbinee maal akka fudhannuuf isa eessatti isiniif hafe jedha.
isa darbitanii akka fudhattan eewu godhe jedha. Isa godhe jedha. Attamitti godhe? Ibroota 10 lakkoofsa 19 baafadhaa. Ibroota 10 lakkoofsa 19 baafadhaa. Baasa Ibroota 9 lakkoofsa 19. 19. Ila waa'ee dhiigaa, waa'ee foonii, waa'ee lubbuu. Amma waa'ee dhiigaa dubbata. Maya dubbisi gaachirratti. Dubbisi. Dubbisi waa'ee foonii waan inni jedhu. Waa'ee foonii waan inni jedhu laalaa. Baafadhaa akka daraa keessa macaafa keessan. Yaadannoo ishee qabadhaa booddee sin fayyada. Ibroota 10:19. Dubbisi. Egaa yaa obboloota koo Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin. Elaa dhaggeeffadhaa. Yesuus maal gochuu isaatiin? Maal gochuu isaatiin? Dhiiga isaa maal gochuu isaatiin? Dhangalaasuu. Dhiiga isaa irra deebiif. Egaa yaa obboloota koo Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu. Dhiiga isaa eenyuuf? Nuuf dhangalaasuu isaatiin. Ishi. Gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluutti galuudhaaf ija jabina qabna. Ameen. Ameen. Halleluuyaa. Maaliin? Maaliin? Na duukataa. Maaliin? Dhiiga isaa nuu dhangalaasuudhaaf gara isa eessa hundumaarra caalu qulqullaa ta'etti galuudhaaf maal qabna jedhe? Ija jabina qabna jedhe. Ija jabina qabna jedhe. Aarsaa keessaa qulqullummaa iddoo jiru sanatti Israa'el hundumtuu galuu hin danda'u. Israa'el keessaa luba tokkitti galaa inni waggaatti si'a tokko gala. Israa'el hundumtuu carraan qaba. Luba tokkittiidha inni waggaatti si'a tokko gala. Inni shukuraan isa jedhan ofirra xaxee finyoo miillatti hidhatee gala. Yoo qulqulluu miti ta'e inni yoo achitti lafa dha'a inni lafa dha'u shukuraan sun akka calleetti kwaa jedha kufuusaa baruu miillaan gototamee ba'a. Rukutamannu hin du'a. Achi dhaqee kan milkaa'u hin jiru. Dhaquudhaafis kan carraa qabu tokkittiidha inni yoo tole milkaa. Inni yoo tole milkaa. Amma garuu iddoo hundumaarra caalu sana jedha. Halleluuyaa. Iddoo hundumaarra caalu sana jedha. Abalunaa dhaqii miti. Nu hundumtuu dhaquudhaaf dhiigi Kiristoos Yesuus maal nu godheera jedha. Ija jabina nuu ta'eera jedha. Achi lixeena rukutamaan hin jiru. Dhiiga Kiristoos Yesuusiin ollinna. Ameen. Isa barabaraa sanatti. Isa waaqarratti nuu hafe sanatti. Luba baluu qomoo lawwii yookaan fanyii harooltu nu gashamiti. Dhiigi Kiristoos iddoo sanatti ol nu naqeera jedha. Ellaasteeriyoo jedha. Ellaasteeriyoo jechuun iddoo hundumaa gararraa jiru jechuudha afaan Giriikiitiin. Dooktarii Ifaan nu barsiisaa ture isa kana. Ellaasteeriyoo jechuun afaan Giriikiitiin isa iddoo hundumaarra caaluudha. Achi kurubeeliif furaafeel iddoo sana ilaalu. Maqras inni jedhamu mana qulqullummaa keessaa achiifa. Achiifa. Ulfinni Waaqayyoo iddoo sana jira. Araarri ta'e kan jedhamu yoo iddoo sanatti milkaa'edha. Achitti dhannee ol galle jedha. Maaliin ol galle jedha? Dhiiga isaatiin. Ameen. Dhiigi isaa iddoo hundumaa gararraa jiru sana nu dhaalchise jedha. Abaluudhaa dhaqiin barbaachisu. Luba baluunaan barbaachisu anaan. Kaka'u godhee na licciseera anaan. Nu licciseera Yesuus Kiristoos. Maal isaatiin? Maal isaatiin? Dhiiga isaatiin jedha. Halleluuyaa. Waan dhiigi Yesuus godhe laalaa. Dhiigi Yesuus. Itti fufee waa jedha. Itti fufi mee dubbis. Waa'ee foon isaatti immoo darba. Waa'ee foon isaa immoo ilaalaa.
maal jedhan immoo inni foon isaatiin karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessa nuuf bane. golgaa sana keessaa nuuf baase jedhe. inni karaan hin jiru ture. karaan maal ta'eera? golgamee golgaa jala ture. golgaa jala ture karaan. Waaqayyo garuu foon Kiristoos Yesuusiin jedha miti. dhiigi Kiristoos Yesuus jedha Phexros. cubbuu hundumaarraa maalis hin godha jedhe. madaa'ibamuu Kiristoosiin immoo maal taataniittu jedhe. fayyifamtaniittu jedha. Ameen. fayyinni keenya madaasaa keessa jira. dhiifamuu cubbuun keenya immoo maal keessa jira? dhiiga isaa keessa jira. karaa yeroo hundumaa jiraatu. karaa haaraadha. karaa haaraa. karaa yeroo hundumaa immoo maal ta'u? jiraatu. golgaa sana jalaa gannuu baasee maal? foon Kiristoos jedha. foon Kiristoos. har'ame Yesuus Kiristoos gaafa achas bahe ammaalidha jedhe. ammaalidha jedhe. karaadha jedhe. karaa eessa geessu jedhe. gara abbaatti geessu jedhe. karaan abbaatti geessee dhaqee jireenya bara baraanaa dheeratu daadiriireera. Ameen. Hallelujah. karaa haaraa isa yeroo hundumaa jiraatu maal jalaa jedhe? golgaa jalaa. golgamee ture. ani karaadha jedhe. karaa maal godhu? karaa gara abbaatti geessu. karaa isa abdachiifamte jireenya bara baraatti geessu. Ameen. karaa sanaan siif ta'eera. karaa adda biraa nuun barbaachisu. maandisa adda biraa nuun barbaachisu. karaan suni dhokatee miliqee ture. foon Kiristoosiin garuu golgaa jalaa nuu ba'eera. Ameen. Hallelujah. inni sadaffaan egaa waa'ee lubbuu isaati. Maatiyos 27:50 baasa. Maatiyos 27:50. Maatiyos 27:50. inni kun anaan baay'ee laphee koo na tarsaasa. dubbii sagalee Waaqayyoodha. laphee eenyu immoo dadhabayyuu malee. laphee eenyu dadhaba. akkas jedha. Yesuus immoo sagalee guddaadhaan iyyee hafuura isaa kennee jedha. dubbisi. isuma nama dubbisedha. dubbisi. Yesuus immoo hallelujah. Ameen. dubbisi. Yesuus ammoo sagalee guddaadhaan iyyee hafuura isaa kenne. inni kun hafuura isaa jedha. inna nazonosmos lubbuu isaa jedha. Kingi Jemsiin sool jedha. sirriidha. lubbuu jedha. dabarsee maal godhe jedha. dabarsee maal godhe jedha. lubbuu isaa kennee jedha. maal ta'ee kenne lubbuu isaa? sagalee guddaadhaan iyyee dabarsee lubbuu isaa kennee jedha. innaa lubbuun isaa kenne maaltu ta'e? itti fufika. lubbuu isaa sagalee guddaadhaan iyyee lubbuu isaa dabarsee kenne. kunoo golgaan mana qulqullummaa. Hallelujah. oli hamma gadiitti. golgaan mana qulqullummaa gubbaadhaa hamma gadiitti iddoo lamatti maal ta'e jedha? tarsa'e. hin tarsa'e jedha. waaqiif namni gargar ba'ee ture walitti namni fellowshippiitu uumame. Ameen. 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 Hallelujah. Ameen. tokkummaan namaaf Waaqayyo gidduu hin turre. golgaan hin tarsa'e akka walitti hin deebinetti. lubbuu eewutiin tarsa'a. lubbuu Kiristoosiin tarsa'e akka walitti hin deebinetti. namii fi Waaqayyo friendshipii ta'e. Ameen. Ameen. Hallelujah. bifa waaqummaa isaa. Ameen. 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 maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen. akkasitti gaa Kiristoos Yesuus dhiiga isaatiin, foon isaatiin, lubbuu isaatiin warra darbanii isa abdachiifaman dhaala nu godhe. maal isaatiin? foon isaatiin, dhiiga isaatiin, lubbuu isaatiin darbanii warra maal ta'an abdachiifaman sana dhaalan nu godhe. Ameen. Ameen.
sana dhaaluudhaaf eenyu gatii natti hin baafne Kiristoos irraa kanaaf eeyus gatii sitti hin baafne maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u kana gochuudhaaf egaa akkaataa itti Kiristoos Yesuus godhe 11 irratti deebi'e 11 achuma Ibroota 11 irraa aarsaa ennaa dhiyaatu mee ilaalaa ishee kana ishee bakkana dubbadheen fixaa jedha kudhan tokko baas ela akkaataa itti Kiristoos Yesuus egaa amma laala dhiigi isaa maal akka godhe foon isaa maal akka godhe lubbuun isaa maal akka godhe darbinee isaa abdachiifamne sana dhaaluudhaaf argachuudhaaf ishi isa kana immoo beekotta 11 maal jedha daagim lubni guyyaa guyyaan dhaabatee hojii lubummaa isaa hin hojjeta lubni guyyaa guyyaan dhaabatee hojii lubummaa isaa hin hojjeta ishi aarsaa isa cubbuu namootarraa fuudhuu hin dandeenye matumaa hin dandeenye sanas hin dhiyeesse deddeebi'een dhiyeessa ilaalaala inni kun isa kakuu moofaa keessaati ilaalaala irra deebii dubbisiif lubni guyyaa guyyaan dhaabatee hojii lubummaa isaa hin hojjeta guyyaa meeqa jedhe guyyaa guyyaadhaan maal godhee jedhe dhaabbatee jedhe ilaa mana qulqullummaa keessaa nu waa'ee qiddusaan kan jedhan waan dhibeen jiru waan hundumtuu jira mana qulqullummaa keessa wanbariin hin jiru mana qulqullummaa keessa abbaan fedhe yoo cite wanbariin argitan garuu nu waa'ee qiddusaan inni jedhan tokko waan dhibu hin jiru amma warrumti ortodoksii keessaa dhufne hundumti keenya achi dhufne yoo dhattanii monokseerumti yoo dhatte maqoomiyaa kennuuf malee wanbariin kennamu hin jiru itti hirkatte waan dhaabattu kennuuf malee wanbariin kennamuuf hin jiru maaliif yoo jettanii hojichatu biiziidha hojichi biiziidha lubichi guyyuma guyyaa maal godha aarsaa dhiyeesse miti maal godhe dhaabate kun ejjeeduuf kun hateeduuf kun sobeeduuf soon kudhabeeduuf inni har'a hateeduuf immoo bor immoo ejjeeduuf boriifis kanuma fida uma guura inni dhaabate isuma dhiyeessa boqonnaan hin jiru boqonnaa dhaabatee kanuma godha kattaa'uun hin jiru isumaayyuu immoo maal gochuu hin danda'u jedha matumaa cubbuu maal gochuu hin danda'u jedha raafuudhuu hin danda'u cubbuu sanaa daliit gochuu hin danda'u hin golgaaf malee tasumaa cubbuu sanaa dhiigi horii cubbuu haqee balleessuu hin danda'u hin golgaaf seera sana raawwachuu isaatiin golgamee hafee jiraata sooshaal laayifii Israa'el keessa Waaqayyo interfiir hin godhu akkasitti wal bushaa jedhee seericha kaa'ee ragatii ta'eef seerichuma keessatti waan hin godhu gaafa isaan karaarraa kaatanii waaqa tolfamaa wajjin lapheensanii booji'amu ka'a malee sooshaal laayifii isaaniitti badaan bu'u seera kanaa wal qulleessaa jedhee kaa'ee ragatii ta'eef ittiin bu'u seera kana raawwata lubni gad hin taa'u duddaa cite guyyaa guyyaatti uma dhiyeesse isumaayyuu immoo maal gochuu hin danda'u maal taatanii dubbisiif maal gochuu hin danda'u jedhe irraa fuudhuu matumaa hin danda'u jedhe itti fufi 12 immoo laale gaan Kiristoositti kottaa waa'ee Kiristoos barbaadeenani han 12 ammarraa immoo han Kiristoosiin ilaala han Kiristoos immoo maal jedhe Kiristoos garuu al tokko aarsaa dhiyeesse Hallelujah Amen al tokko maal godhe aarsaa dhiyeesse bara baraan gara mirga Waaqayyoo taa'e Amen gara baraan dhaqee mirga Waaqayyoo abbaa taa'e Amen si'a meeqa dhiyeesse
al tokko isaanoo si'a meeqa dhiyeessu dhaabatanii guyyaa guyyaadhaan hansaanii maalin fidu golguu fida malee dhiifaman fidu Iyesuus Kiristoos al tokko ma dhiyeessee isheedhaan daliit godhe haneenyuu keenyaayyuu haneenyuu keenyaayyuu akka isheen mul'annetti lafarraa dhabamsiise kana booddee hojiin hin jiru dhaqee maal godhe hin taa'e አሜን ይረፍት ያለው አገልግሎት ታጃጅለ ቦቆና ቀብ ኦፊስ ቦቆቴ ኑንስ ኑ ቦቆቺስ ናደቀ ለፈንጀሩ ሲንስ ማልታቱ ጀሪ ሂኑፍቱ አሜን ናደቀ ለፈንጀሩ ኦደ ፈረቀታ ኢየሱስ ሚርቀባ ሳበራበራንታይ ቦቆና ሰቀቡ ቶሊቴ አረጋል ፊሳ ቀቡት ማታቦው ከሰንጅሬ ዳጋኒ ማራቹ አርጋኒ ዲፓቹን ከሰንጅሬ ኡልፊዳ ሰናቲ ኡቱብ ይለፋኑ ማሚን ኢሳብዳቺ ፈምነቲ ዳቀገለ ኢየሱስ ክርስቶስ ላፋንጅሩ ሲዲስ ዱፍታኒ ቴሱ ጀዲ ዲግ ክርስቶስ ዲግ አቤል ጫላ ማልጎዳ ጀዲ ሂንዱ ባታጀ ዲግ ክርስቶስ ዲግ አቤል ጫላ ተምቲ ዱባቴ ቤቱ ዲግ አቤል ነንንገላዬ ኦቦሌሳ ኮና ደንገላሴ ናፋራ ዲጀድ ቤቲ ካነ በጀዳ ዲግ አቤል ነንንገላዬ ኦቦሌሳ ኮና ደንገላሴ ናፋራ ዲጀድ ዲግ ክርስቶስ እምቦ ህምቤ ካኒዲሲፍ ሃሌሉያ ህምቤቱ ዲሲፍ ህምቤ ካኒዲሲፍ ዱባቴሞን ዱባነናፍ ዱባቴሞን ዱባነሲፍ ዱባቴራ ዲግ ክርስቶስ አሜን ዲግ ክርስቶስ ከናፍ አብዲ ኬኛ ሰጅሬኛ ባራባራ ኢኒ ማቱማ ኢንሶምኔ ዋቀዮ ዱባቴሰን ደርቢኔ ዳሉፍ ጅራ አሜን ደርቢኔ ዳሉፍ ጅራ አብዲ ኬኛ ቶኪቲድ ኢኒዩ ኢሰ ጅሬኛ ባራባራት ኡማማ ኬሰን ጅሩ ኡማማ ኬሳ ወረሲኒ አብዳቺሰኒ አሜን እንጀደን ያላ ባካታኒ እንጂሩ ጀራን ኡማማ ኬሳ ሉቂሳኒ ዳይመንዲ ሉቂሳኒ ማል ሉቂሳኒ አብዲ ኬ አሜን እንጀዲና እንጀዲና እንጂሩ አብዲንኬ ዲንኬ isa darbitani akka daaltaniif isa kana harka kee keessa maal godhi jedhe galfadhu kadhannu kan dhaabanne kadhannu waaqayyoon kadhannu ameen isa kana nu an keenya godhu waaqayyo harka keenya keessa hagashuu gooftaan harka keessan keessatti nawwitu hin dheebattu ameen waaqayyo ameen kadhadhaa kamaalo kadhadhaa ila lafa kana irratti waan nu barbaachisu jedhaan jira miti abdii keenya miti mal nu barbaachisatti jiraachuun nuuf mala siin godha jedhee waaqayyo lafa kana irratti nu gochuudhaaf hin danda'a inni lafarraa lafumatti nuuf ta'a inni abdachiifamne garuu darbee nu wajjin jiraata ameen mootii guddaa waaqa dinqii Kristos Yesus garboota kanaaf saba kanaaf maatii kanaaf xinnaaf guddaa keenyaaf beekaaf wallaalaa keenyaaf yaa waaqayyo siin kadhadha ameen 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 hallelujah 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 beekadhattu kottu takka kadhadhu meetinnooshe akki kadhu tingargaara bodde kadhadhaame obboleetti keenya wajjin kadhanna hin kadhanna kadhadha ameen hallelujah